Ashamaar kafune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoon galannaa ga'u nagaa fayyaa kootitu. Har'a viidiyoo adda ta'e tokko qabadhee dhufeera. Baay'ee garaan na nyaate. Shamarran biyya ormaa ta'uu kootu garaan na nyaate. Mee viidiyoo obboleettii keenya tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Akkuma argitan kana obboleettiin keenya kuni dubbachuu hin dandeessu, sagalee ishee ol qabdee haasa'uu hin dandeessu, maal taatee jechuun keechaniin oolu kan sirriitti dhaggeeffachuun sagaleen ishee sirriitti hin dhaga'amu yaa'u. Garuu akka dubbattutti dabbaa gaazititu itti dhoo'ee garuu rabbiin galannaa ga'u lubbuun ishee hafee jira. Biyya ormaa keessatti wanta akkanaa kuni baay'ee tokko nama sodaachisa jechuudha. Keessattuu ijoolleen chiikinii keessa hojjettanii sirriitti of eeggannoo godhaa jechuudha. Sirriitti of eeggannoo gurguddaa godhaadha. Wanti kuni tokkoffaa irratti yeroo chiikinii keessa hojjettanii of eeggannoo godhaa. Gaazii gizee fayyadamtan ijoolleen akkasin jalaan deemne isa irra guddina mooyyuu chiikinii keessatti of eeggannoo godhaa. Asumarraan obboleettii keenya kana baga rabbiin si baase ammallee rabbiin fixee si fayyisu. Gargaarsa barbaadinatti fakkaate warroonni gargaaruu kan dandeessanii akka gargaartan jechuudha. Obboleettiin keenya kun amma hidhiinis dhiita'ee jira. Qaamni isheetis wanni kaayii qaama ishee hundaas hin baasne jechuudha. Inna rabbiin waan akkanaa kana namarraa qabu hunda caala lubbuudha nafuun kee guddaadha. Inna rabbiin namaa baasu. Ijoolleen teenya baay'ee ni yaadatama. Balaa gaazitiin lubbuun isaanii darbee kan addunyaa kanarraa fagaate hedduun akka jiru wajjumaan beekna jechuudha. Warroota gara rabbii deebi'an gara waaqayyoo deebi'an rabbiin waaqayyoo nafsa isaanii amaaru mirga qulqulloota isaan haa dhaabu jecha warroota mooyyuu akkanatti lubbuun isaa hafe mooyyuu jabaannee fayyifachuu qabna jechuudha. Ani tokkoffaa irratti wanni dubbachuu danda'u bakka dabbaa kanatti yeroo baay'ee wanta akkanaa kun yoo si mudatee jiraate ana na mudata ture. Tokkoffaa yeroo nyaata hojjennu nyaata firni irratti wanti garagaraa ni bu'a. Akkasumas immoo wanti gaazii irratti qabatu ni bu'a jechuudha. Gizee kana gaazii san seera yoo qulqulleessuu baatte isa firni erga nyaata xumurteen booda sirriitti dhiquu yoo baatte hadiidadhaan riddee yoo dhiquu baatte labbii dhiqxee wanti sun achitti qabachaa ture yoo baay'achaa deeme kan nyaanni biyya arabaa baay'inaan zayitii xabbasuudha. Inni sun deeme gara bobaatti deebi'uu danda'a waan ta'eef isin immoo sirriitti wanta san dhiqxanii sirriitti qulqulleessitanii saniin boodatti nyaata keessan of eeggannoodhaan hojjechuudha. Inni biraa immoo qasdiira yookaan immoo maal jedhama? Qasdiira kan jedhamu san jechuudha. Afaan keenyan almuuneemii jechuudha. Almuuneemii fayyadamtu jechuudha. Firni isaaniitti anillee duraan nan fayyadama garuu wanti sun badaadha jedhamee jira. Maaliif seetanii inni suni bobaa fiduu danda'a jedhu kaayi. Kana sanis immoo wanta kana qabatamaan hin argine garuu viidiyoo hin dhaggeeffadhe jechuudha. Rakkoo fiduu hin danda'a. Inni sadaffaan gizee gara firni gara jal'aatitti ibidda qabsiistanii zayitiin gizee achi keessatti xabbastan zayitiin achi jala yeroo gootan zayitiin iddoo isin argin odoo isin argin jiguu danda'a. Isa san cheekii godhuudha. Maaliif jennaani odoo inni itti gadi qabatee jiru zayitii sanirraan inni taanaan dhaxxee gaazii yoo qabsiiste innillee gara dhootti sitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Zayitiin mataan isaa yoo goggogee baqee jedhe gara bobaatti jijjiirama jechuudha. Inni biraa immoo shiboo amma fakkeenya mana tokkotti tubboo guddaatu jira. Inni sun ala taa'a gibbii keessa taa'a mul'atu jechuudha kan gaazii itti haxiru. Ijoolleen seenuu dandeechu. Garuu mana tokko immoo ishatti xiqqishuu kanatu jira. Amma fakkeenyaaf kiyya iddoo firni bira jira jechuudha. Oluma cinaa jira jechuudha. Achumatti oluma cinaa jira. Yeroo baay'een sodaadha jechuudha. Yeroo inni dhumateetti jijjiiru sirriitti sodaadha. Of eeggannoodhaan nan jijjiira. Yoo inni itti jijjiiru inni yoo banan sagalee dhageechatu jedha jechuudha. Gizee sanii
gizee ati itti jijjiirtee sagalee san dhageeche akka hin cufamne beekuu qabda jechuudha. Daftee cufuu qabda yookaan immoo sitti boba'uu danda'a waan ta'eef gaaziin guutee jira waan ta'eef ati itti gadi cuftee yoo bantu sagalee dhageeche taanaan daftee cufuu qabda. Tokko tokko namaaf hin cufamu baay'ee nama dhiba jechuudha. Kan na dhibu nan qayyarchiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf naaf itti galuu didee na dide jedhee sanan qayyarchiisa malee wajjin hin taaggalu jechuudha. Maaliif jennaan kan keessa jiru bobaadha waan ta'eef anasii gadi isa wajjin hin taaggalu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya chikinii keessa hojjettan of eeggannoo gurguddaa godhaa. Keessattuu warra duraan turtan osoo hin taane warroonni haarofti biyyarraa dhufaa jirtan sirriitti gara nyaataa kanatti of eeggannoo godha. Tokkoffaa irratti gara gaazitiin, lammaffaa distiin qadaadamee daqiiqadhaan hojjetu ni jira. Distii san yeroo qadaadanii cuftanii jettanii hanga inni yoo bilchaate jedhe daqiiqaa isaa laaltanii yoo ibiddatti dhaabatan ishee gubbaarratti itti gadi godhamtu san bantanii afuurattiin isaa sun hanga yaa'ee dhumutti akka disticha san hin banne jechuudha. Ijoollee hedduun balaa distii saniitiif fuulli isaanii badee jira. Achi itti ol faca'uudhaan isaan ibiddatti dhaamsanii dhaqanii yoo banan hayliidhaan achi itti ol faca'uudhaan gizee faca'u san maal argata? Fuula argataa jechuudha. Ijoolleen teenya haarofti biyyarraa dhuftan distii san hin beektanii baay'ee nama fakkeenya warroonni baadiyyaa distii san namni fayyadamu hin jiru. Innaa kanaaf distii san sirriitti of eeggannoo godhadhaadha. Akkasumas gaazillee jechuudha. Gizee nyaata keechaa fixxanii gaazattis cufaa jechuudha. Banaan dhiisinaa. Mana ijoolleen jirtu yoo ta'e fa'aa sirriitti banaan dhiisinaa. Cufaa jechuudha. Yeroo hojjettan qalbiidhaan jechuudha. Qalbiidhaan of eeggannoodhaan hojjedha. Maaliif jennaan tokkoffaa gaaziin kun isinitti boba'ee lubbuun keechaan bahe lubbuun keechaan lammata deebi'uu hin danda'u. Hin nyaanna jettanii odoo kaattan nyaatamuu dandeechu. Inni lammaffaan immoo odoo fuulli keechaan badee madaa'ee fuula keechanitti deebi'uu hin dandeechan. Osoo qaamni keechaan miidhamee qaama keechanitti deebi'uu hin dandeechan. Garuu kana ta'uun duratti rakkoon sinirra ga'uun duratti har'a of eeggannoo gurguddaa godhuutu isin barbaachisa. Yeroo nyaata hojjettan, yeroo distii san qadaaddan, distii san sirriitti of eeggannoo godhuudha. Ani waa'ee distii sanillee mudannoo qaba. Gizee lama naaggaadhame maaliif jarri wallaaloo sun ta'an jarri beela'anii na muddanii gizee kanan dafee itti dhaamsee hafuurri isaa in xiqqaate kafiifa taanaan dhaqee bane jechuudha. Yoo xiqqaate jedhu dhumate jedhee tanaan ani jarri na muddinaan dhaqee bane yeroo ban achi ol faca'e jechuudha. Dafeen duubatti jalaa deebi'ee garuu xiqqooshii qabbanaa'ee jira malee odoo haydii ta'e immoo fuula na argata jechuudha. Inni distii sun garuu garuma fuulatti siin qajeelaa jechuudha. Ijoollee keenya of eeggannoo godhadhaa. Dhugaa maallaqa isaan irraa argattanirraa fayyaa keechan eeggachuutu isiniif dursa. Maaliif jenna yoo fayyaa qabaattan maallaqa isaan irraa argattan itti fayyadamuu dandeessu. Yoo fayyaa hin qabaanne garuu maallaqni isaanii fayyaa keechassan isin deebisuu hin danda'u. Osoo qaamni keechassin miidhame, osoo fuulli keechassin miidhame, osoo waa taatanii birri isaan irraan argattanii saniin of fayyisuu hin dandeechan. Akkasumas yoo waa taatan jarri gadi baastee sin gatti malee ofitti isin hin fudhattu jechuudha. Akka gizee fayyaa yaa habiibti isin jedhanis jaalatan kana dubbiin hin jiru isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Yoon balleechaa qabaadhe, yoon dogongora qabaadhe, walee bakka kanatti balleechite jedhaati natti himaadha. Isiniin jechuu jaaladha. Waan na faana turtaniif ulfaadha. Galatoomaa isiniin jennaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu baay'ee.